hawaasa muslimaa bal'aan deeggaraa jedhanii ifaan ifattis waltajjiitti dubbatanii. Akka koreettis nu rakkinni kun hiikamnaan rakkinni hawaasa muslimaa hiikamnaan wanni nu barbaannu kan biraa hin jiru. Kana keessatti amantaa keessa galuu miti. Amantaa keessa galuun maali? Fakkeenyaaf Qora'een gaddaa irratti Dooktar Abiy dhufanii haasaa godhaniiru. Haasaa isaan godhan hundumaa yoo laallu waan an barbaadu dirqama murteessaan keessa hin jiru. Mootummaan yoo tokko taatan isin gargaaraa yoo dhaaba jabaa qabaachuu barbaaddan tokko ta'aati. Tokkummaan keessan biyyaafis hin fayyada, hawaasaafis hin fayyada, misoomaas hin fayyada, nageenyi keessan nus laallata waan akkasii. Amantaa kana keessatti ahbaashiin hordofii, kana hordofii, sana hordofii kana keessa hin jiru. Kunis waan hafuu miti. Hamma qobaatti hin baanetti warri biyya bulchan hawaasuma kana bulchu. Biyya tokko waliin qabna. Karaa kamiinuu walitti hin dhufne jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee waan amantaa laalchise eenyu murteessaara? Mootummaan kallattii kamiinuu dhiibbaa godhaa moo godhaa hin jiru kan jedhu waan akkasiitti ilaalamuu qaba. Kora sanarratti dhumarratti wanni murtaa'e akka biyyaatti warri majlisa irra jiran yeroo dheeraadhaafis mormiin itti ture akka koree nama 9 qabutti waan kana bal'inaan laallee proposaalii dhiheessinee akka murtiitti dhiyaatennaan hawaasni sun fudhatee galee jira. Tokkoffaa warri majlisa irra jiru 2005tti taayitaarra bahan 2005tti filannoo jedhee mootummaan jiru sun akkuma beekamu karaa ofiitiin godhe achirra kaa'eera. Otuma karaa seeraatiin dhufanii jennee 2005tti dhufanii 2010tti dhumeera yeroo jira waggaa 5f. Haa ta'u malee waggaa tokko turanii jiru. 2011 keessa jira. 2010 baatii lammaffaarratti dhume yeroo jira. Kanuma waliin taayitaa hin gadhiisnu jedhanii turanii as gahaniiru. Amma jarri murteessanii tokkummaa hawaasaatiif rakkina jiru kanarraa kan ka'e taayitaa keenya gadhiifne irraa jedhanii ifaan ifatti kan labsan tokko. Tokkummaa honi amantaa musliimaa wal dhibdee jidduu sana furuun jijjiirama siyaasa biyya kanaatiif sabaaf sablammoota biyya kanaatiif maal fidaa jettanii yaaddu? Uummata musliimaa gidduutti nagaa buusuuni falmii parsantiin musliimaa biyya kana keessatti hammamii jedhu keessan seenu kan istaatiksii of duratti hin agarra. Parsantii guddaan uummata musliimaa waan ta'eedhaaf 40 ta'e 50 ta'e amma kan yoo tasgabbeessite isaa fi waliin tasgabbeessuun waan laafaadha. Biyyattiin kun amma ce'umsa keessa jirti. Transition keessa jira. Uummanni musliimaa iddoo hunda jira. Uummanni musliimaa Oromiyaa bichaa keessa hin jiru. Oromiyaa keessa jira, Amaara keessa jira, Tigraay keessa jira, Affaar keessa jira. Uummanni musliimaa immoo gaafiinsaa inni guddaan inni kaan uummata biraatii wajjin walii qabu akka jirutti ta'e inni kun immoo gaafii addaati. Jeequmsa yookaan immoo wantoota walitti bu'iinsa iddoo adda addaa jiru keessatti wanti kun yoo itti dabalame abidda irratti beenzina naquudha. Uummanni musliimaa tasgabbaa'uu jechuun fakkii uummata biraatiif tokkoffaa fakkii ta'a. Uummata musliimaa yoo fudhatte masjiida tokko keessa salfii tokko keessa gaafa dhaabbatanu as bira Tigree dhaabbata, Amaara dhaabbata, Guraagee dhaabbata, nama sibira dhaabbata, sabaan filtee dhaabbattu. Hariiroo cima. Uummanni musliimaa immoo gaafii ka'umsa gaafii biyya kanaatiifis jalqaba waan ta'eedhaaf tasgabbiinsaa, nagummaansaa naannoo baay'ee tasgabbeessa. Isa qofa miti. Yeroo ammaa kana keessatti yeroo baay'ee yeroo guyyaa Jumaa salaanni guyyaa Jumaa ga'u poolisii ramada mootummaan masjiida baay'ee keessatti mormiitu ka'a waan ta'eedhaaf jechuudha. Amma sun hin jiru jechuudha. Kanaafuu parsantii guddaa biyya kana keessa jiru gaafii waggaa dheeraa ture gaafa mootummaan deebisuu fi uummanni kun hamilee horata. Wanta biraa irratti obsa horata. Yoo immoo gaafiin kun utuu hin deebine ta'eeti akkuma kaleessa ture sanatti itti fufa yoo ta'eeti gubaa kaleessa keessa jiru jira. Kun gubaa amantaa ta'u isin itti dabalama. Wanti kun akka inni inflammable akka inni more akka inni gubataa deemu godha jechuudha. Kanaannaan fakkii uummata biraatiif ta'uu keessattis even tokkummaan gaafa sana uumame uummata musliimaa qofa miti kan gammachuu irraa qaba. Uummanni kiristaanaa, uummanni Itoophiyaan guutuun jechuudha. Maaliif jennaan nagaan beeta kiristaanii keessa jiru bu'aa qaba nagaa masjiidaaf. Nagaan masjiida keessa jiru beeta kiristaaniidhaaf yookaan bataskaanaaf bu'aa qaba. Nagaan maaliif wal keessa jirra? Akkam mareef obboleessi keenya raayyaa kaasee amantaa qofa addatti qabna malee wantoota biraa hunda wajjin hin qabna. Kanaannaan uummanni musliimaa tasgabbaa'ee taanaan dinagdeetti deebi'a. Inni qotu qonnatti deebi'a. Inni baratu barumsatti deebi'a.
qaama gaafii isaa immoo isa hafe karaa seera qabeessa ta'een karaa sirrii ta'een hoogganee fi gaafii isaa immoo isa hafe amma kuni karaa keessa seenne jechuudha malee gaafiin guutuutti deebi'e miti. Kallattii qabatee boqonnaa tokkorraa gara boqonnaa tokkootti ceenee. Kanaafuu manni musliimaa obseetu qaamota amma namoota abbootii amantaa filataman kanaan wanta itti aanuu eeggata jechuudha. Gaafii reefuu amma ati gaafatte gaafii gabaabduu tokkoon jira sararuu barbaada. Mootummaan amantaa keessa seenuun sun ta'in korri kuni mootummaan amantaa keessa isa duraan seenaa ture addaan kute. Maaliin addaan kute? Waggoota dheeraadhaaf hooggantoota amantaa musliimaa kana yookaan gumii dhimma islaamaa kana kan filataa ture mootummaadha. Kora sana irratti garuu mootummaan kana booda akka keessan seenne addaan citee bilisummaadhaan uummanni nama isaaf malu filatee chaaptarii isa kaleessaa yookaan boqonnaa kaleessaatiif isaarraa addaan kute. Kanaafuu mootummaan keessa seenee utuu hin ta'in keessa akka hin seenne keessaa bahuusaa labsee akka jedheetu fudhadha. Waanuma takka marii sanarratti aadde Mufariyaatti argamanii turan. Yeroo itti obsallee dadhabanii ilmaan isaanii cobsanii walitti koottaa maal musliimni akkanaa yeroo itti jedhantu akkamitti ibsitu waan sana? Jijjiirama hooggansa akkanaatu argachuu jechuun maal hiika akkamii? Warri aangoorra turanis haa ta'u warri amma kaleessa mootummaan bobaa jala kaa'atee advaanteejii baay'ee godhaafii ture isaan ijaaree gargaarsa baay'ee godhaafii ture. Ittiin nu dhahaa ture, ittiin sababa dhahaa turetu gaafa sana ol ijaaramanii dhufanii kora sana jeequudhaaf taaffii adda addaa ture. Tattaaffii adda addaa ture sana milkeessuudhaaf immoo nunis akka koreetti mootummaanis nagaa barbaada. Mootummaan uummata musliimaa addatti gargaaruu miti. Jeequmsi eessaa akka ka'aa jiru, naannoo kam akka jeeqamaa jiru beeka mootummaan. Kanaafuu qaamni mootummaa gaafa sana bakka sana dhufe hariiroon yookaan waliigalteen sun fashalee garamitti akka deemamu ifa. Masjidatti walitti bu'uun